kun jaalallee isaa ajeese. Maaliif akka ajeese walillaala viidiyoo kana irratti nafaana tura. Assalamu alaikum. Mee fakkeenyaaf ati amma nama kiyya hiriyaa kiyya nikaa waliidhannee jirra. Waliin bultii kennu oofachuu barbaanna jettee nama abdattee itti of kennite wayita inni deebi'ee si ganu maal goota? Maal goota? Waan godhunaan jetta dhiifumaa wanni ati gootu hin jiru. Aslan ati waa godhuudhaaf lubbuudhaan jiraachuu qabda. Liannu seenaan har'aatiin waan akkasiisan. Lammaffaa namoonni tunniin lamaan yakka inni jaartii isaa irratti karaawwate namni iccitii kana baasuu danda'e warroota TikTok hordofan. Anshiif hatta warri TikTok hordofan waan ajaa'ibaa dalaguu jalqaban. Almuhim seenaan teennaa Ameerikaa keessatti raawwatamte torbaan tokkoof wahii dura jechuudha. Namtichi yakka san raawwate haga ammaatitti badee jira. Almuhim namtichi wahiitu jira. Gaabii Buteetoo jedhamti. Umriin isii waggaa 22-23 akkana jechuudha. Hojii wahii qabdu, hojii bareedaa jechuudha. Laakiin hojii kana caalaa wanni isiin hojjechuu jaalattu yuutuubii dalaguu banne jaalatti. Gaabii Buteetoo jettee chaanaala isii irra seentee viidiyoo tokkotu jira na fakkaata. Sanii waliin hojjenne. Almuhim Gaabii Buteetoon tun yuutuubii hojjechuu baay'ee jaalatti. San booda mucaa tokko wal baratte. Mucaan kun ammoo Andiroo jedhama. Akkasuma yoo maqaa isaan dogonkore. Andiroo jedhama. Andiroo kanaan wal baratte. Wal barattee wanni nama ajaa'ibsiisu baay'ee hin turre. Alaatuu nikaa hidhatan. Yaani mucaan jarjara qaba maal akka ta'e hin beeku. Wal baratanii nikaa wal hidhatanii san booda hojii keetirraa boqonnaa fudhadhu maal si fakkaata Ameerikaa keessa yoo zoorree waliin jedhan. Yaada bareeda jedhe. Maaliif jarri yaani osoo waliin fuudhin yeroo baay'ee deemanii suuraalee adda addaa waan akkasii san gaafatan. Almuhim wal qabatanii Ameerikaa kana keessa deemuu jalqaban. Zooranii yaani wayita deeman suuraaleen hundi lookeeshina qaba. Yeroo baay'ee malee suuraa of kaafte. Bakka deemtu hundatti suuraa billachi goote roobeen jirra ammallee xiqqoo deemanii billichi suuraaf goote har'ammoo gara gobbaa seenuuf deemaa jiru agartanii lafni kun akka itti namatti tolu jettee yeroo baay'ee suuraa kaatee Instagram irratti gadhiifti. Suuraa kaatee lookeeshina naannoo jirtu san waliin malee gadi hin dhiiftu. Kun istaayilii isiiti. Almuhim osuma akkas deemu biyya wahii gaan. Aywa maaliin deema makiinaa vaan jedhamu bitatan. Makiinaa taatee akka manaatillee yaani makiinaadhallee manallee makiinaa tana bitatanii deeman. Makiinaa tanaan addunyaa zooruudhaaf addunyaa miti Ameerikaa keessa zooruudhaaf jechuu bakkoota daawwannaa qabu daawwachuudhaaf jechuu makiinaa vaanii tana bitatan seentii moodagatti. Gaaf tokko namtichi wahii osoo makiinaa tana bira taraa jiru nama aadii dabar nama biyya Ameerikaa makiinaa aadii nama wahiiti makiinaa tana bira wayita taraa jiru sagalee namtichi wahii boottuu dhagaye. Yaani namatu isiitumaa dhagaye. San booda dhaqee poolisootatti dawwale. Makiinaa waa bakka akkanaatti namtichi wahiitumaa jira makiinaa keessaa dhagaye jedhe. San booda xiqqoo erga deeman booda karaa cinaa dhaabatanii akka waan inni isii sossobaa jiru viidiyoolee hedduu qabaa ilaaluu dandeettu. Inshaallah viidiyoolee koppiraayitii qabaachuu baatu. Almuhim poolisoonni makiinaa sana bira hin dhufan. Poolisoonni wayita dhufan ammoo kaameraa wahiitu asirra jira poolisicharra. Jarri hin argan kaameraa kana. Dhufee mucattiin hin beeksisti yaani akka tumamtee boo'aa jirtu hin beeksisti. San booda akkana jedheen nagaa maali rakkoo wayitu jira jedhe. Wayita inni wayita poolisichi dhufuyyuu. What are they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. Namtichi sun erga poolisootatti dawwalee hime booda makiinaan poolisaa dhuftee makiinaan isaanii asitti dhaabataa jirti. Jara bira dhufee haasawa kana jara waliin haasa'e poolisichi. What's your guys' names? Gabby, Brian. Okay. What's going on? How come you're crying? I'm just crying. We've just been fighting before. Poolisichi haa isiin himattuu barbaadaa ture laakiin isiin hin himanne. Yaani jechuun lola beeta sabaati. Yaani maatiin ima wal loltii minaamin jetteetuma dubbii dalga gurte. Innillee achi morma dheeressee makiinaa keessaa akkana jedheen laa osoo deemaa jiru dingata rasiifa kana itti bu'ee maali jedhee dubbate. San booda poolisichi yimkin isa sodaatteeti ka dubbachuu dhabde jedhee gadi bu'e gaabii gadi bu'e jedheeni gaabii tana gadi buusee achi
fideen badetti rakkootu jira yoo isallee ka sodaattu ta'e yaani natti maal jee laa wallahi rakkoon jiru yaani loluma maatiiti maatii wallabdii naam jetteetuma ofii borin bootti fuulli isillee akka dhahameen beeysa almuhim haala saniin san booda poolisichi akkana jedhe xayyib ati har'a hoteelli sii qabamaa hoteela bulta jedheen guyyaa tokkoof mee addaan fagaadhaati ati har'a hoteela bultaa san booda ammoo bar waliin deemtan waliin jedhan akkas waliin jedhan xayyib san booda isa fuudhanii deemanii moo isii fuudhanii deemanii hin beeku almuhim lamaan keessaa tokko gara hoteelaa fuudhamee deemame gara hoteelaa fuudhamee deemame lamaan keessaa tokko jechuudha guyyaa kana booda ammoo gaabiin guyyama kana iyyuu makiinaa keessa teettee isa fuudhanii deeman na fakkaata isa fuudhanii deeman isii makiina dhiisa makiinama keessa iyyuu teettee suuraa gadi dhiiftee qabdi gaabiin tun jechuudha suuraa kana booda suuraa tokko gadi hin dhiifne wanni isin ajaa'ibsiisu yaani guyyaa kana booda suuraan gaabii tun hin gadi dhiifama gaabii jaartii namicha kana suuraan isii yeroo baay'ee gadi dhiifama laakiin wanni suuraa isii gadi dhiifamu kana irratti tokkoffaa lookeeshinii hin jiru lookeeshina qara lookeeshina kaayitteen jenne akka sabarsa warroonni namoonni isin sooshaal miidiyaa irratti ilaaltan kun baay'ee qaruu ta'e namoonni sooshaal miidiyaa irra jiran keessattuu tiktookii maalii kana irra jiran shakkuu jalqaban qaraa lookeeshina waliin gadi dhiifte amma lookeeshina waliin hin jiru maaltu uumame jedhan almuhim guyyaa hoteelaa kana booda guyyaa 11 jaarsisii Andiroon kun gara manaatitti deebi'e isiin bakka amma tana buute isii dhabamte eessa akka jirtu namni hin beeku hin jiru manatti hin deebi'e manatti manatti deebi'e booda guyyoota muraasa booda warri isii eessa jirti mucattiin teennaa jedhanii gaafatan hin beeku ani jedhe akkamitti hin beekne makiinaa isii qabattee dhufte makiinaa vaaniinuu aslan isiitu bite makiinaa isii qabattee dhufte akkamitti hin beeku jettaa jedhanii san booda warri isaallee wayita gaafata warri isaallee yaani deebii seeraa deebisuu dhaban san booda warri asii dhaqee kassasuu jalqabe san booda poolisoonni wanni asirratti shakkii guddaa itti godhe ammoo poolisoonni dhufanii isa gaafachuu wayita barbaadan inni qaataa xabaqaa ofii qopheeffate yaani xabaqaa malee isa bira gahuu hin dandeenye xabaqaa waliin haasawite poolisoonni yeroo kana yaani milikkata itti godhan waatu jira waadhu isaa jira namtichi kun jira san booda seenaan isii kun miidiyaa irra bahuu jalqabe eenyutu baase intala wahiitu baase intalli tun tiktookii irratti bar intala akkanaatu jira namicha akkanaatu jira waan akkana makiinaan isaanii kana jettee tiktook irra seenaa dubbatsamoo san booda namoonni tiktook irra jira amma makiinaa tana argee jira amma makiinaa bakka akkanaatitti arge jedhee namoonni yaani tasa namni Ameerikaa keessa namni hojii mukarratti viidiyoo waraabaa ta'e ani viidiyoo soo waraabu bakka wayiititti argee jira makiinaa san jedhee viidiyoo san fida ammallee kunillee akkasi ani gaafa tokko bakka akkanaati arge anillee gaafa tokko namoota viidiyoo isaanii babbaasan kanneen keessaa namtichi wahii makiinaadhaan osoo deemaa jiru viidiyoo isin agarsiisa inshallah osoo deemaa jiru makiinaa bakka tanatti ka dhaabattu arge wayita dhaabattu ammoo nama tokko qofatu keessa jira nama lama miti sila nama lama ta'uu qaba miti gaabii fi andirootu keessa jira malee gaabiin hin jirtu jedhee sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo waraabesan dingata osoo deemu viidiyoo ofirraa muree gadhiise wayita gadhiise poolisoonni viidiyoo san fudhatanii bakki teessan lookeeshina san beekuu danda'a bakka san dhufanii wayita dhufan makiinaa hin jirtu wayita dhufan tamshiit jedhama yaani bakki teessan akka jiru marsanii yaani lafa dheeraa marsanii sareedhaan maaliidhaan yaani soquu jalqaban osoo soqanii reeffa addeeteen achitti argatanii jechuudha yaani bakki tee makiinaa itti dhaabesanitti inni isii awwaalaa ture jechuudha san booda warroonni sooshaal miidiyaa jedhan isiin erga duute guyyaa kana tilmaamuu jalqabu maaliin tilmaaman suuraaleen isiin gadhiiftu lookeeshina waliin dhiifti jennee lookeeshina yoom irraa dhaabde akka gaafa makiinaa irraa dhaabde indoom suuraa isii wahillee gadi dhiisee jira suuraan gadi dhiise kun suuraa duraaniitii jedhan dubartoonni akkamitti suuraa duraanii ta'uu beektan jenna hidda rifeensa isii ilaalee wayitisan rifeensa qalamii diimaa dibatteerti suuraan kun suuraa ture yaani namni qalamii haaraa dibate silaa hiddi isaa akkana ta'a warroonni waa dibatan kunniin hin beekan
المهم سوران تون سورة ترتي ناقابين أما ويتسمون سورة كاتوفتون أدادا نماتو جوال إسي هركا قبا نمني جوال إسي هركا قبو كان أكنام إسين جرتوتي سورة كدير إيسا جدا أقولوا أندرو مكان حيوان لما فهات اللي مالجت أن انتلتي ويتمر فيديو الأولين هاسا لكن أكا قافا جرى لمان أدام باسا سن إرّا فيديو كولين ولين هاسويتو بريف فمان ولين هاسوفتي حتى نجت بك وهيتتي أكاكيو كيا أكاكيو سيبانتي أكاكيو كيا مالي يقول إني أنا كوان نجا قافتي ولين هاسي مقادن دويت أكاكيو سي كان كرا أكاكيو جتة دبتي قاف كان أمو يتبرستو فينسيت جتة مكاي سامت فينسيت وانا مفكات مكايسا تكا أكاكيو وفي كان مقاداني بوامني إننا قويا كان الرا جوال سينا مهركسيني جراني المهم قرنو namni hundinuu waan beeke hime san booda poolisoonni khalaas namticha kanatu ajjeese shakkii takka malee beekanii jiran laakiin isa qabuudhaaf wayita gara mana isaa deeman tana bootee isaa dhabanii jechuudha. Seenaan tun tukkusiidhaan yeroo ammaatitti jechuudha. Namtichi kun Andiroon kun haga ammaatitti bakka inni jiru poolisoonni argachuu hin dandeenye suuraa isaa bakka hundatti maxxansanii jiranii yaani yoo agartan nutti himaa namni namicha kana argitan nutti himaa jedhanii akkasitti sooshaal miidiyaa irratti bakka hundatti bittinnaa'ee jira. Viidiyoo gaabii tana ammoo gaabii buteetoo kana yuutuub irra hin jirti. Isiin akka isiititti viidiyoo hojjettee beekamtii argattee waan bareeda yaadaa turte waan guddaa yaadaa turte laakiin harka mujrimaa buutee mujrimtichi kun isii ajjeesuu danda'e. Yeroo garii nama ajaa'ibsa yaani wayita namni dafee firummaa keessa dafee firummaa keessa dafee yaani amma yoo isii katiin xallitan ta'e isiin amma namicha kana erga wal baratteen hin turre biyyoota muraasa guyyaa lama sadii akka torbaan yoo guddate alatti wal baratanii tasa walumatti yaani hagasumatti wal jaalachuu danda'anii maashaallah hagasumatti nikaa hidhatan nama sodaachisa wayita nama yaani keessattuu Ameerikaa keessatti nama sodaachisa nama haaraa tokko wal barattee daftee firummaa isaanii daftee nikaa hidhattee daftee namni sun maal akka ta'e hin beektu sigalee biyyoota Ameerikaa keessatti laazim yaani namni leenu gizee baay'ee seenaan gadi dhiisullee yookaan garta biyyootuma faranjii kanneen keessaa nama nagaa fakkaatanii laakiin keessi isaanii nafsiyyaa ajaa'ibaa qaban. Seenaan tun seenaa tokkosiidha akkuma isin jedhe inshaallah gaafa namticha qabanii fi maal akka itti murteessanillee inshaallah viidiyoo gaafa isa qaban isinitti himuu danda'a. Kaafillee isin yuutuubii keessa deemtanii gaabii buteetoo jedhaa barreessa namoonni abdeetii gadi dhiisan hedduu jira jechuun maalirraa akka ta'an oduu isaanii yoo isinitti tole laayik sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa nagaan oola.